السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوا تفردفتوا تكين جرتوا بكجر تريت نجين كين كمجاتي بكجلالة إسنا كوجي شهرة كوبي أدى كان أركاسيني كباية شورا فايو الرتي فايو في والهجي والبرسيسو ديما شورا كم جمتوا تفردفتوا تكيا من هجي جرا سنيفو شورا جي من انجرو فايو وامي ورا والبرسيسو ديما ورا هجي أكما بيتاني جالتو لين بيتو أجمعتي جتشودا ني دويسي وبلاين تك ولا قسم ورا بربادين أبدي شودا فايو لين أمو كجالتو لين قديمتين نباية بربادو جرتي أنا مو إنفورميشن ديكو تكفولة إنفورميشن مثلا الرب كجودة جاي لو كناف أمو فايو والبرسيسو ديما شودا فايو لك كالتي تلي تاتا وقاعد تلي لك عفتي ترتي كان ندور يروبا يشودا كناف أمو جالتو برسيسي وني فايو برسيسي جديف سنيب شودا كناف الورا جي تي في فايو والبرسيسو ديما شودا تايو كفيديو بالبليف إيش أنا بقول برسيسهم مرة ولا ما كلاني كم يوم تطور تكيا كوبي كان كتمران وجين ترى في الراكوتي وزين تلي سبسكرايب لا شير قطعون دقتنا هكذا تمر كوبي كان وجين ترى أهلا شيخا أهلا كيفو الحمد لله ما عرفت أي شيء تا يرجعني ولا تبال بويا قال كام بليغو تبويا كان تيجو سمالي لا ما عليني لا تقول مال الكلام لا سيتو كان أقول أبلاستيك أما كنت أقول ونو برا بكاتاي أنا ما تلمي تسنين الرادف تلالي ليش استيسو ليش استيس يا دماغو مبروك 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 مالي الكيجي أنا مبروك ده ستة duraan dursee kaameraa maraara wantoota irra salaametti qaramee jira. Osoo gammachuuti walumaa gala mabruukii fi maal osoo hin gahin jechuudha. Salaam qara'ee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تفكر جدتك كنيا جرى جرت سنين جتا تعرف جراني خيسم مال فكاتا مالي duraan dursee akkuma siinillee mabruuk siin jedha duraan dursee mabruuk bakka gammaddee bakka rabbis gammachiis siin jedha. kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma dura yookaan immoo isinitti himuu deemutti walumaa galaanii waan silaa yeroo baay'ee hordoftoonni illee eegaa ture jechuudha. Wanna nama siif himuu deemu. Walumaa galaanii immoo carraa qabdaati carraa gaarii qabdaa bakka gammaddee illee yeroo baay'ee deemee si jedha. Adammoo faanni ta'e faana jiitu dhugumaan akkuma himu wayyaame faana jiituudha. Walumaa galaan amma dheeressu waan akkana dheeressuu kan fedhu jidduu walumaa galaan waa'ee sii fi waa'ee warra hajjii waa'ee sii yeroo baay'ee jala deddeemee qoratu kana anillee yeroo baay'ee na gaggaafattee turtee nama baay'ee irraallee akka dhagaartu akka qoqqorataartu ni beekaa jechuudha. Kanaaf ammoo caaltutti osoo nimi waan kana akkuma dhaga'een fiigaa faayuu biraan ga'uu qabadhe saniifuu akkami biraan ga'allee kaameraa maree akka isiin kaameraa afootti salaamallee maqaasdi daawwattoota wajjin beektu gammachuu isii gammachuu isaaniiti jedheeti jechuudha walumaa gala. Akkam naan gallee warra. Siin galle. Warra hajji barbaadu jirta akkasitti argee akkasitti osoo hin gaafatti nimin akkasitti sitti. Aywa. Kanaaf aywa yeroo baay'ee si nu biratti illee nama hunda gaggaafattu sa'idoo taatee maal taatee nama akka caaltuun jal'iftee miskiina taatee hin teenyeeti walumaa silaa akka keetii yoo akka tasaa waa jiraatan jettee asli isaa hundee isaa baruu deema jetteeti sirrii jirti. Anis si deeggara osoo akka obboleetti tiyaati yoo silaalle si deeggara. Isas akkuma obboleessi kiyyaatitti waa laalu si deeggara. Kanaaf ammoo walumaa galaan haafirra gammachuun si dhufe sin jedha. San sitti moo fi miti wanni si dhufe. Duraan dursee kan namni silaa gammachuu waan akkanaatiin mee akka duraan na gaafatu sanittuu maal argite jettee osoo hin gaafatin kaa. Maal gaafinte? laa. Ani yoo kana ammoo nuti deemma. Dhugaadhamoo dhugaa miti anaammoo anaaf muhimmiidha anaaf ammoo ani hajji yoo waan tokkollee nama godhe warra sabbaruun bareeda. Maaliif yoo namatti isarraa itti gaafatamu dhabee waan takkarraa laazima namatti gaafatamu jiraachuu qaba. Yaani asitti ammoo wasalan namni waa hajji waan takka balleessee irraatti gaafatamu ni jira. Asitti hin jiru garuu ammoo gaafii xiqqoo takka amma akkuma ati waan badii fakkeenya hajjiin balleesse yoo jettu gaafa sii galte fakkeenya yoo hajjiin waa balleesse as keessa laate. Yookaan hajjiin fakkeenya garuun biraa karaa Dubaay kana achi guddate warra galtee teettee eeguu heddumaa maal jechuudha. Yoo hajjiin lalisee deemee hojjetameetuma adeemu mus daruu isan deemeetuma achitti tabiraa laalatee fudha. Amma maaltu waan adda bahinsaa si haasayaa binti rabbi. Laa achi deemtee teessamu maal fi achi deemee taa'ee. Nama gammachuu fuula kee ifu malee fuulli kee gurra jetuu fi walumaa gala hundi kana sitti maaf ofitti tamaan. Garuu ammoo mee maal argadhan jidduu wal argumaan. Amma hajjiin argattu khayrii argattu. Khayrii ni beekaa miree namni gara kanti duniyaa kan ta'uu lanni kan daakiraa bakka bulan jedhani. Amma silaa osoo hajjiinillee wal dhabu jiraa beekaa namni dhugaa keenaan. Sabab? Sababni kaashiitii isaa gisee meeqa yeroo meeqa dhoyse sitti mudee maa miree kaa?
Saniifuu maal Saniifuu ka ikollee taatu kaanillee mukaafaa illee taatu sirraa waa argadheetu maagumee wayyama laa aqeen ifa dubbatan dhuguma wayyaa mira illee kana lafuma ka'ee 0-0 yoo feete atuun tunuu jaarsa kee gortee na waaqattaa booddee minaan jetta akkuma wayyaa beeke kanaaf immoo damanaa illee qaban damanaa sanirra dhiisee ammoo xiqqoo hawaan illee waa jijjittee argumaan deemtee mukaafaa barbaadde jechuudha. Laal biruu dhiqasuna faranjooti. Saniif ammoo waan barbaaddu naaf himi maallaqa barbaaddamoo. Fa'aati mallaqa namni hin jibbine jechuun kaa barbaada wanni hundaa mallaqa itti nu beessa sodaa. Akkii deema maallaqa barbaadamii meeqa akka barbaaddu naaf himi bas. Wallahi meeqa yoo barbaade jechuun laaliitu anamma agana hin jedhu dhugaa beeknaa. Akkuma silaa yaaddu tokko argitee akkuma silaa faranjoome nama fatina ni jaalladha. Oromoon raayii faranjii jijjiira malee. Jechuun namni nama faamu. Dhagaye. Ani kaati barbaaddu yaani ati hanga kanaan barbaaddeeti naaf himi siifin kana san booda. Gatii yaani aadi waliin jechuudha. Anama beeku walumaa galaan dib godhee haayilaa keessa si kaa'uu deemaa bara. Amma naa himire eessitti akka bartee fi akkamitti akka wal barteenii fi lakkoo isaanii naa kana. Waan akkasii nan dhibina. Dib godhee haayilaa keessa si kaa'uu deemaa haayilaa ajji keessa. Waa hunda battala isaaniis barsiisee mana isaaniis barsiisee isaaniillee wasi barsiisee. Dura osoo hattaatuun dubbatiin warra natu biree abbaa isaatiin illee tun ijaartii ajjii qajeeltu itti faarsee osoo si biraan gahii jechuudha. Wallaa isin nama godhaara. Inumaa mucaan inumaa dura walumaa galaan aham haajaa gumesii tana argatti rabbi addunyaa akiraallee dhaabee walumaa galaan jechuudha. An beekee akkuma himaa. Allaal haqa Yoo Mustafa amma kana achi keessa achi seenee sindee bakka itti agarteef bakka irraa agartee naaf himi lakkoo isaanii naa kanni waan barbaadde fudhadhu maallaqa hanga barbaadde fudhadhu si kanna bas natti himi dura walii galuu qabna dura. Kan nuti himama obboleessa amma ummaa isiitu. Adda dura. Aadaa abbaan barbaadan. Anama guutuu akka dhagaye. Akkuma isaan ilma kanatti harkatanii gaafadhaa dura. Maal jechuudha maal jedha. Yaani jettuun kiyya. Abaaraan daltee mo'aati. Maal mucaa maal taate? Maal taate? Lama maal taane? Bas laazima gaabar. Galtee ammanuu gaafan badu eegalte wallaa warri galtee. Anamma kana si mee kan faasa. Laala ni beektaa nama tokko tokkotti ni beektaa biyya kan jallee ni jira. Warra tokko tokko hamuun guddoo abaartu jira beektaa. Inni isaan dalan jallata. Kanaaf namni akka isaa addunyaarra waa hunda balleessu hin jiru jechuudha. Saniifuu munkee manguddoo abaare moo? Isiitu abaaraa dalee moo? Kan uumaan kana gaafachuuf silaaso malee muhimmiin biraan jiru jechuudha. Muhimmiin biraan jira. Maliyaan muhimmiin biraan. Nadhagaya maal dhugaa keenan aadaan addaan oromoo adda mire. Wallaa amma aadaa kennu osoo waan akkanaa sii jettu dhagaani. Hiikii sun siin taatuma jedha warri keenya nabbeeka. Anuma warri keenya akkas naan hin jedhan qofa. Wallaa mataa qabadhu isanii. Hiikii siin taa jedha. Ani haati nu abaaramte itti dubartii baruun fedhu jettaati. Maaliif aada garagara? Laala ani akkuma nama nagaatti gaafadha wallaa dawwaleef maal yaa maamaatii yaa gurbaa kana abaarteeti abaarsaa deessee moo hawaasa deessee moo waan jaammalee malee. Isi wajji walloon fimti maal balleessee jettee namni akkasii wal faanii faamaa bara. Ilma fayyamaa ta'ee yoo jettee na gaafatte akkanaati fi akkanaatii ta'eetiin himaaf yaayyooti yaan akkanatti hin guddisnee waan jette hayyee guddisaaraati miti kun jalleen marabbiitii ta'eetiin dhiisee jechuudha. Laamma walumaa gala naadhaaf abbaan dhan obboleeyyan illee gaggaafadheera mucaa warri hundi miskiina atillee akka jalleen marabbii sanii beeta. Wanni kanallee gaafattuuf akkana siyaata si himaa hin jiru. Amma immoo doolara kana ofirraa barbaadamu wayyaa. Walla ma wanti ko barbaade waan ta'e. Amma aayilaa keessa kaana bafidee aayilaa. Dooraala? Galtee kanaaf qabsa qabaallee miti. Kun wayyaa mire waa hunda warra wal baradhee inumaa waliif fira taanee iyyuu nama laal durboota taane deemne. Kanaaf ammoo ani jechuudha. Mucayyooleen teenya mucaalleen nama akkanaati mucaan beektanii situ qabee mana galche mucaan jallata yoo jedheen fa'a. Amma maa galtu mucayyoon atillee kootu galifaa biyya jedhanii malee nan beeka. Amma ana rabbi sitti taataatu yoo jedhanii malee jechuudha. Faayo akkana jettee aarsi maqaa isii dhooftee jechuun amma eegalan nan beeka warri. Ani duba dooraala kuma lama fayyaa eegan bitan. Ka obboleessaa sii kenna gatiin xiqqoo sanarra gadi bu'aa dhuguma hima. Haaliif obboleessaa dhaga'iga. Kanuma warraan barbaada. Warri kan obboleessaa kenna. Dooraala kuma lama yaa. Kuma tama obboleessaa sii kenna kuma. Kuma sana duba obboleessaa gidaara raasii yookaan siintaa ammoo biyya sanatti maallaqa. Walumaan as jirami. Doolar bashanii. Yaani akka jiruun biyya kanaa ta'ee beektaa girgidda raasii yookaan eekin fida. An ka durbicha isaallee arge rakkoon qabaatin ka durbicha isaallee doolar 500. Fagoo achiirraa fagaachuu feeta. Suutaan qorataa galuu feetaa mire.
durbicha isaa sii kenna doonaa 500 qofa. Kadurbii doonaa 500. Kadurbii Ni jira achi maqaa ani amma 500 fi 100 jechuun maallaqa wanta irraa soqee fi sun dallaallee dalagaa si dhaqu meeqa fudhatamuun kee kuma kudhan kaasee kana fa'aa fudhata. Sawa dalaani beektamii. Kun isaa bima gurgurana. Laa hiisi saniifuu mi'a dhagee natti hin tawatina. Yoo lakko isaanii qabaate na kan 500 kuma lama maali amma feeta sii kenna na jette bara. Ayyaa doonaa 500 baatii meeqa keessatti dalagaa guyyaa tokkotti dalagaa fidee seete naa kan bitu naa kan yoo kana immoo ta'e. Yani hin barbaaddu jechuudha. Hin barbaadu. Wallahi. Yoo naa kan itti naa kan. Duruma si muumii miti ka. Yoo naa kan itti naa kan. Yoo naa kan inni ammoo kalas. Akkana sii kenna majjaanu. Obboleessa kan yoo naa kan hin barbaadin dura maaluma barbaadisiin jee deemi. Akkas taanaan obboleettii yaa'u akkasii jecha wallahi nuka takka fuudhee warra hojii barbaanne firaankii godhu jira tamam. Laa firaankii godhu jira. Wallahi firaankii godhu jira. Sanuma irratti ammas maallaqa na gaafatta. Osoo kennite silaa firaankii miti amma dhugaa feenaa osoo mallaqa kennite. Wallahi ol bu'ee gabbu'ee barbaadee sii baasa dhuguma. Lakkaanati ammoo harfaadhaan dhaanaatu deemte jechuudha. Sirraamu. Dalagata jira kaa hayi. Dalagata akkam barbaadda godhati. Riskii halaalaa. Maal deeffaa irraa maallaqa nyaata siin jaali. Tatteettee nama dhuftu. Hattuudha wallahi kun. Yaa jaartii namaati malee wallahi mee waan jedhu jaarsaa. Jaartii namaa jaan dhokatuma dhuftee maallaqa namaa nyaataati. Aboo maallaqa halaalaa nuti siin jennee obboleettii deebitama. Hayi. Harfa kana kan nama jettee. Tamam kootu kaama biraankiis godhe yalla. Osoo batarkiitu biraankiis irratti dalageessan. Hordoftoota kiyyaa argitanii jirtanii dhugaa feenaa nanillee aga duraan isinitti illee mata duree illee himne jechuudha. Walumaa kana warraan isin barsiisuu deemaa jedhee dubbadhe jechuudha. Garuu ammoo dhugaa feenaan haga isin aguma biraankii irratti dalagee ka'ee meeqa barbaadda isin jettee wanni jette gaabba jechuudha. Walumaa galaan jechuudha. Isiillee dhaarteerti. Walumaa galaan namni mana namaa dhufee nama aarsee illee waa jedhu osoo waan jettu walumaa galaan mana isaa jiraaf xiqqoo waan jettu dhabde malee silaa baay'ina arrabsu illee qajeeltee walumaa galaan hajaa isiin muhiimmi ilaaltuun hajaa basiitti godhee gammachiisee ka'ee naasise. Kanaaf ammoo viidiyoo kanallee asumaan araarfadhee ka'ee isimaaf kenna jechuudha. Chaanal jaraa irra argitan jechuudha. Kiyyaa miti viidiyoon kunillee kenneefi jira jechuudha. Dura piraankii irratti dalaga jedhee yaalii godhee hatta isin qofallee miti isin irratti illee ni dalaga jedhee yaalii godhee yaanii walumaa galaan mata duree illee isiniif himne akka warra wal barsiisuu himuutitti dubbadhe jechuudha. Caaltuun faatillee yeroo baay'ee barbaadaa turte nama beeku jira saniif ammoo namni sunis keessaan piraankii haa ta'u jedhee jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyya namni wanti baay'ee natti aaraa jechuudha. Kanaaf dhiifamallee isinillee naa godha. Garuu ammoo erga jarri dhiifama naa gootee ka'ee viidiyoo kanallee chaanal jaraa irra argitan jechuudha. Kanaaf ammoo haa qophii keenya kana xumura warra nu wajjin turtan galatoomaa horaa bulaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee.